Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii sabboontuu wallaggalii taajjirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu. Annagaa kooti galanni rabbii faa ta'u sunis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdii fi guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatiin taane seenaati maatiin haftaa wala jajjabeessuun walaa gargaaruu kutaa fi amantiidhaan waliin qoodina. Anis maatii isiniif ta'a sunis maatiin haftaa isiniin jechuun barbaada. Ara maal qabattee dhufte naan jechuun keessan lizim jedhee amsiyyaatti dabalee haasofsiisuu barbaada waa'ee deemsa garee keenya keessatti deemaa jiru piraankiidha ta'ee dubbiidha ta'ee namni si'anaanuma wal lolaa astafurallaa rabbiin isaaniif haa dhiisu. Namni si'anaa ofumaan deemee namatti dirmee nama lolaa ofumaan baqa hafuura wal godhaa qilleensa wal godhaa subhaanallaa jiruma duniyaa kanarratti hafu jedhanii jiruma biyya lafaatti hafu jedhanii. Nami baay'ee wal lolaa wal arrabsaa naaf hin galle baay'ee ulfaataadha. Mee kanan irraa waa isheen jettu gaafadhaa jechuudha. Mee waa isheen jettu waliin ilaalla inshaallah. Osoo gitarraa kaaftee kana waa'ee dubbii piraankii garee keenya keessatti deemaa jiru kun maalidha jedheeni gaafadhaa jechuudha. Waa isheen jettu immoo walumaan ilaalla inshaallah isheen irraa kaafte. Iddamisiyaa iddoodhiin cabisiyaa cabsoliin hin kaaftu. Halkan tonkolanyaan kun tonkolanyaadha silayyuu. Tonkolii ta'uu baatteen kaasti. Uummanni tonkolanyaa bichaa ta'e bismillaahi maata fi godhee isaan silkii maaf hin kaasanii. Biyyee abaaru mana baare namni nama baare abaaramaadha sila yoo bisaatti yoo abaaramaadha nan abaaru. Eenyutti dabalaree biraa najaati makonaa wayyaa laata mastuutu biqana itti dabalu akkam itti dabala mastuutti dhugaa mastuutti dabala mastuutti dabale mataa bismillah aree burraa hidhee immoo inni aree konkolaa kana bareedina miti tonkolanya masii qoy masiin kun siitee jirti. Hiiteen jirtu isheen. Halo. Evet. Akkam. Naguma. Naguma na hore sabbonto. Nabartee. Si bare ko de piran ke da lufte fitat. Maal jettee? Piran ke da lufte sitti nakka editi. Maal takka pirankii takka pirankii sin godhee lama pirankii dhufee si godhaa. Akkamet. Naguma. Irra dhugaa akka fayyaadha.
naga alhamdulillah kamati Jedhanis galata waaqaa akkamati. naarsite iyyuu sabboontu namatti hin dabaltu jechuudha moo pirankii malee nagama rabbi moo waliin gaafannu Fiiqa beeka. anamo ma pirankii maalin sirratti dalagaa noo takkaasitti taasee hin beeku Salaamu alaikum. Keeka jadda. Aywa. akkan jedhee Barja. Akkam jette. way ani maal godhe pirankii sirratti dhufee dalagaa Firaankii na godhu dhuftee natti fakkaatee dawwaltee hin beektu. laa takka dawwaleen beeku iyyuu ani akkamittiin pirankii sirratti hojjedha haruma si argee haruma immoo dhufee pirankii sirratti hojjedha bismillah maal namumtu maallaan jedha Haa ta'u kaaba kuma nagaan dhufte. Nagaan ati hojiirra jirtaa dalagaan xumurree Ganaalee barbaada dhiyeessaa jirra maaltu murra. yaa rabbii koo ana hoo bar ijoollee wayitu sitti na ergee naan hin dhufe ani takka hoo pirankii dalaguun beeku pirankii miti Maaliif? laa ijoollee lolti naan jedhani maalii seeraan naan hirmaattani minaaminii jetteetu anaanis naan rabsitadhanii naa amattadhani maaf naa amattaati Eenyuun akkas jedhu? eenyudhaan nama jetteen hin beektu ati Ani waan hin jenne kan jenne nama hin jenne akkas naan jette jedhu san narratti as fidiiti. Narra gaafadhu saniin alatti nama wajjin nama madheen beeku. laa wanni ilmaan naa amatte nama dhossaa miti kanumatti itti sittu garee keenya keessaa warruma wajjiniin jirru keessaa isaanumatti naa amatte atuun beekta namatti naa haasofte Lakki nama takka ani bilbilaan warra garee keessaa nama wajjin haasa'u hin jiru. Hoon jedhe sani namaan daaritti moga hoo siin jedhe suma sabboon ta'an akkana qabda siin jedhe malee nama hamadheen beeku abbicha naa siin akkana jette jedhu san narratti fidiiti. laa Narra gaafadhu saniin ala. ammaan si fidaanoo dubbisa Ani nama anoosa dubbisa dudduba kaanii nama dhossanii gara suuqaatti harkisan hin beeku Dhugaa dhaga'i dhugaa qabaannani waan nama qaanessu miti bar dhugaa baasuun dubbii qotuu miti. Dubbii dhodhosu dura darbuu kanatu callisanii akkana jetti masiin akkana siin jetti kanarra dhugicha abbaa san ifa baasanii nama hin qaanessu beektee dhugaa dubbachuu. laa Maaliif akkas jettee? jechuun Maal ani si hamadhu maal lagootedha yaani. jechuun dura si Namoonni gaafachuun itti qaba qotan nama walirraa hanne moo sabboontummaan lagoote jedhee tasi hamadha yaani. isaa miti yoon balleesse sagantaa fagara dhumaa naa baasuu diddee yookaan jammarara naan baaftu yookaan dhumara naan baaftu osoon piraankiin dalaga jedhee dhiimoorra nama oonlaayinirra jiru barbaadee itti dawwalu tokkorra beebbo gaafa irra ba'u akkas jettee akkana naan jettee jedheeni gaafan dubbitti godhu dhugumaani naan jette dhugumaani piraankii miti naan jette balaanatti buuste egaa eessanuuf kaagaa bismillaahi eessan lixa dhugumaani piraankii miti waanuma guyyaa abbichaa wajjin haasa'an garuu maqaa namaan dhoofne waanuma guyyaa abbichaa wajjin haasa'aa oolteetu amma dhuftee na gaafatte naan jette maa tonkolanyaa jira tonkolanyaadha na qabatte ani garuu piraankii gochuu barbaadeenii nama ta'etti dawwalee piraankii naa ta'uu didanii yoo nana mansiisa yoo na danda'amte wayi masii haadha eebbaa wallaahi narratti bartee sa dhugumaa haasofta piraankii miti naan jette kaastu silkii na arte sa dhugumaa arte angarraamii tokkoon argadda seen nageeyyu silaan naqun ture tuseen hin artitti beekee hin naqu silaa aduu masii wallaahi dhuguma piraankii fidha malee ani piraankii si gochuuf hin dhufe wallaahi ijoollee oonlaayinii irratti dhabee wallaahi rabbi piraankiidha anoo nama kan biraatti dawwalee asii kee naa milkaa'uu dide amziyyaatti dawwalee siifaniitti dawwalee obseetti illee dawwalee warqiitti illee dawwalee wallaahi naa milkaa'uu dide oonlaayinii maratti si argeessitti dawwalee malee piraankiidha dhugaa rabbi nan sobe yaa rabbii kiyya na sattari
Masi dhuguma. Mana video waraabaa silaammatu namni waan aan jedhee yookaan waan namni waan itti meeqoo video si waraabaa ani sagalee sitti qaba sitti hin dawwalu silaa. Takka sitti dawwalee. Jennaan miti maanaan jettere. Nan sabe kamali prank si fakkeessuuf ni prankidha siin jedhaare fakkeessuuf pranki miti siin jedha malee anoo gaafatamma aartuni prankidha de malee ammayyuu video si waraabaa jira bar. Videochas walitti dheegadhiisa ishee keessaa muree. Bakka itti na lolte garuu keessaa mura. Ani maaliif hin lole beektee kana durallee naan jettee turte kana durallee garee jettee dhani naan jette maal namni akkana na qabe kun maali ani jechaan namaanillee wal lolu garuu yaani miidiyaa kana tariitti milkaa'uu hin danda'a itti milkaa'uu dhabuu hin danda'a maal gisuma hunda akkana naan jette dheetanan. Walla inni ture bara isa otuu gareen seenini sitti meeman otuu gareen seenin malee ergiti garee seentee miti akkasiin jechuun koo. Isuma san ka gaafa duraa sooduu nagareetti na seesin akkas naan jettee lafee otuu na malee kee. Dubbiin irraa barbaadu dhufte moo maali jedheetu mune. La wallaahi. Mana baasuudha hongaree jedhee. Wallahi viidiyoon duraa waraabe. Dabbichi sun afaan hin qabu ofirraan dubbatu maali jedhee sana. La viidiyoon duraa waraabe jira saaju walitti dheegasii dhiisaa achirraa yuutuubii irraa laalladhu ani piraankiisii gochuu dhufe wallaahi sharrummaadhaaf hin dhumne. Neetworkiin keetu si balleessa maal dubbatu. Ijoollee qabamee laa dhugaa rabbii qabamee tun piraankiin godha deddeemu haa ta'e bana qabde na salphifte hadhee eebba dhiifama naa godhi viidiyoo gadhiifadha. Hojiirrallee jirti miskiina wallaahi. Amma dafqanarra kuttee kaa kuno lammata isinitti mee piraankii isin godha bakka isin dudduuba piraankii isin godhu maaliifi na qabatte yaate eebbo. Uumaa fi kida illee ta'uu ilaaf kam saffata illee haala loos. Akkasi dalagaarra jirti viidiyoo kana gadi ni fadha garuu yoo seenaa ayyamte malee gadi niisu. Boodeetti deebi'a garuu gadi niisa viidiyoo kana maaliifi na loltee jirti irraa muree gadhiisa baay'ee na loltee jirti waan ta'eef keessaa muree bakka dubbii qabu sana keessaa muree gadhiisaa malee akka itti gadhiifnan naa dhumatte jechuudha. Wayii masi yaada eebba maalati tonkola nyaama taate hin talu nan badee maal namaan qabamtu piraankii miti jedheeni kassiiseetti seene bar. Tun piraankiidha jedhee maal piraankiidha itti meeshee jedhaare na horiidha waan ta'u. Akkasii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sabboontu wallagga lixaa keessanii jechuudha. Guyyaarraa piraankii etteetu mandara keessa labduu yookaan etu mandara keessa deemtu qabamtee jirti jechuudha. Shorxaa waan naa qabe. Duraan ijoollee miskiina barbaadadheetti dalaga har'a jabaan na qabate argitanii. Namni osuma deemu wayitti ba'aa laalame. Na qabattee jirti dhiifama gaafadhee gadhiisaa. Yoo isheen gadi niisin jette gadi niisu. Yoo isheen gadhiifadhu naan jette immoo gadi niisaa garuu sagalee ishee keessaa muraa jechuudha.